ቆንጆ ወይ ቆንጆ እንደሆንሽ ታውቃለሽ አይደል? ኦ ቴንክ ዩ ይሁንሽ እኮ ላይ ከለተም ያባ መናኮ ኢብሳ ያኔ ቴንክ ዩ ሚልኬሳ يا مغفرة وايا ددي وسيني وان كتابات وكسجل سن كم challenge سن accept قرون درو متتي تكشو يمنوفي يوغا إسان غرغرة نونجان سنو يرو دراتي في وجي دراتي نوفسي قالي guys challenge ويدو كده مفيدني قالي كتابة أوروبو جرا موجرا كتاب نسوني أبيرتي كتابا أورومو لا كتابا أورومو هندو مقابتيرا هندو مسايو أبي سنجي سدتشو كتابا بربادن نبيزو بربادن يوكين يودو بيزو سيمبربان bisa sin warron injalan nenjram isagale dan jaga sudah nita api sanggup membuatani ana api cici yo kafalti jaga ba akka kuno yo nanu itu Netflix mana mana faa italal tan warron la tawron biyaran beedani kafalti jaga farani dalam tujira so lekin api akasiti war biya kesas fayyadamu danda war biya ormas fayyadamu warron biya arabas fayyadamu dandetani marti saatu akkaataan kafaltii haalli itti mijaa'ee karaa qallaaliidhaan aappi kana fayyadamuu dandeettan. Isin godhanii haala mijeessanii jiran. Kanaaf chaalenjii nuu kennan waan kanarratti nama aappii san buusisanii gara isaan dhufne nama subscribe godhe haga nama 5,000 takka yoo subscribe godhan aappii san jechuun kafaltii birrii guddaa jira. Isin galee san jaru mooliin argina. challenge kanarratti hundumti keessanuu akka nu qarqaattan barbaanna. Sagaleen kiyyan jiru hin jiraan? Ni jiru. It's okay. Okay, ibsa. Duubni kanaafuu wannoon kuni challenge kana anaaf maaqiidhaa kennanii aappii haaraa hojjetanii kitaaban Oromoo kamiyyuu jechuun of keessa qabatee jira. Kitaaba haaraa namni barreessus kan duraan seenaa Oromoo illee ta'e kan duraan barreessanis uummanni beekamaan barreesses hundumaa aappii san keessa argattan kitaaba Oromoo hunduma isaatu jechuudha. Dubbisuus yoo barbaadan akkana gochaa dubbisuu akkuma kitaabatti silkima keessaniin karaa qallaalii jechuun kitaaba amma kun kitaabni haaraa bahee wayita eebbifamu. Namoonni tokko tokko kitaabaadhaan akkanatti gurguratanii dabaratti gurguratan. Garuu isin ammoo kitaaba barbaadan san aappii masaa irraa argachuu dandeettan. Waan marasaa yoo barbaadan ajajachuu dandeettan yoo barbaadan ammoo ji'aan kafaltii qallaaliidhaan ji'aan fudhattanii fayyadamuu dandeettan. So anaaf maaqiidhaa challenge kana kennanii. Kanaafuu isin ammoo waan kanarratti akka nu bira dhaabattanii martuun jira kitaabni kamiyyuu keessa jira. Nu bira dhaabattanii nu waliin nu jajjabeessitan akka challenge kana injifan isinin jedha. Isinitti gaffinnaa waan jiru bara yoo akkam guddate yoo isaan akka jedhanitti ji'a takka keessatti namni haganaa kuyyoo subscribe isinii godhe birriin guddaa dhugaa dubbachuuf isinuu ilaalla waliin agartanii surprise isin goona isiniin jedha. Yaanni kiyya kana maqfiraa yoo fayyadina baltu jiraate yaa'u sitti manii warroonni biyya keessatti fayyadamuu danda'a karaa qallaaliidhaan kafaltiin ji'a mataamitti gad bu'aadha. Warroonni biyya ormaas warroonni shiisaa fayyadamtan kun akkuma nama warroonni biyya arabaa jirtan mee I think warroonni biyya arabaa jirtan akkamitti wayita giiftii faa bittanii namaa kennitan munaamina akkamitti bittan waan san irratti silaa xiqqoo hin jiraame ilaa nutti himtanii gaariidha. Keessaa yoo ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan yoo achiraa ka barbaadan ta'e karaa birrii rakaasan birrii xiqqaadha waan argachuuf.
Ana mee woroonni biyya arabaa jirtan namtu akkamitti akka bittanii akkamitti akka gootan isin fiizaa qabdani moo akkanumatti wanna ittiin bitantu jira gara ittiin bitamantu fayyadamantu jira. Haa dubbadhu. Dubbadhu. Ayyee galatoomii. Uummata keenya kabajamaa fi jaallatamaa wanti kuni nuti gizee hedduu hawaasa tajaajiluu malee akkanatti nuti hojii akka mataa keenyatti fudhannee hin beeknu. Yeroo duraatiif hojiin kun nuuf kenname. Isin aappii san dheeyxanii yoo maallaquma xiqqaadhaan dheeyxanii kan achirraa kan daawwattan kitaabas yoo kan dubbistan ta'e aappii sana yoo kan fayyadamtan ta'e abbaa waan kana wanti maaligaa aappii kana nu hojii waliigaltee godhu deemu kanaa hojii nutiifillee waan qabni qabnaa jechuu isin galee hojii yeroo duraatii fi saniifuu akka beeksisaatii isiniifillee hin fayyada waan isinillee fayyadu. Kanaafuu yoo isin waliin jirraa isin bira dhaabbannaa jettan walii mallatteessinaa jechuu aappii sanii waliin aappii kitaaba sanii waliin jechuu. Anaa fi abbaa manaa kootiif kenname waan ta'eef yoo isin waliin jiraattan malee kophaa godhuu hin dandeenyu. Garuu nuti isin waliin dhaabbannaa isin waliin jirraa jabaadhaa yoo hin jettan ta'e waliin mallatteessinee akkasitti isinilleen aappii san irraa fayyadamtanii jechuu waan isinillee fayyadu waan ta'eef nu qofa osoo hin ta'in isinillee faayidaa qabdan. Waan jechuun irraa dubbistan seenaa Oromoo waan barbaadan kitaaba barbaadan kitaaba jaalalaatis haa ta'u kan Oromootis haa ta'u kan abbaa kan haadhaa waan barbaadan argachuu dandeessanii jechuu. Kanaafuu hundi isaaniitu haa jechaa jiran ibsa argite. Maaliif maallaqni illee guddaa miti bar waan xiqqaa tokkooni. Keessaayyuu warra biyyaatiif illee haalli qallaaliidhaan. Warra biyyaas karaa qal'aali mijatee fi jira karaa baankiitiin bitatuu danda'anii karaa teeleebirriitiin bakka waan fiizaadhaan waa hedduun karaa baay'eedhaan mijateera. Nama 500 fiduu qabnusa aappii sana irratti nama 500. No jechuun nama 1000 moo meeqa? 5,000. 5,000 yaa. Jechuun yoo namni sanii olillee ka argamu ta'e waliigalteen birrii nuti waliigalluun kuni waluma ka'aa deemaa jechuu si galee akkuma nama arganneen akkuma namni dhufeen jechuu si galee birriin ni danda'ama martuu hin danda'amu baanki Itoophiyaa keessaa jechuudha. Annaa isinis fayyadamtanii nus fayyadamnee waliin walaa fayyadnuudha kun si galee. Tole wallaahi. Isinitti himnaa inshallah zamuna waliin haasofnaa isaanis warra aappii kanaas fidee akkasitti mana keenyatti mana namaa kifinnee namaa kifinnee asuma jechuudha. Waliigaltee wayita goonullee isinumatti agarsiisna haala jiru isinitti himnaa haala seera waan kana ittiin gochuu dandeettanis viidiyoo lalan isin hojjennee isinii gaddisna ergas akkasii chaalenjii asirra seennee gastima kanarratti nama olfinnee nama bitatu qorra nama aappii kana seenuu barbaadu asuma irratti jechuudha. Agarsiifnee akkana gurgurana hojjechaa akkasitti waliin itti fufnaa inshallah isin jedha galatooma wallahi isin bira jirra jechuu keessaniif hundumtu keessan jedha. Yaa galatoomaan illeen hedduu galatoomaa nu jajjabeessuu keessaniif isin bira jirra jechuun waan guddaadha. Galatoomaa akkas taanaan haala mijeessaniiti itti deemnaa jechuu kamitti ibsa. Yaa kanaafuu nu eegaa yeroo gabaabaa keessatti waan gaariidhaan as baana inshallah. Yaa galatooma. Jechuun amma nama yaada akkasitti galchinee raafuu guyyama san waan san finnee akkasumatti isinitti himnee isinitti daldaanaa rakkoon qabu isinii galee waan jiru mara waan isin galin guyyama san isinii himna waan ta'eef kun yeroo qabna waan ta'eef qallaaliidha. Gurruma isin haa buutuuf gurruma keessa isin haa bultuuf wanni nu dubbanneef amma sanumaa fi gaa'is galatama waa maraadha argattan. Kitaaba bitachuun hin danda'amaa. Hin danda'amaa kitaabni martuu keessa jira amma lalisaalee kitaabni akkaabii barreessullee kajaawar barreessullee kan namni martuu barreessu bakka seenaa Oromoo illee ta'ee aadaa Oromoo illee ta'ee
jaalala jaalalaallee ta'e kitaabni bakka haaroon bahu martinu achirratti galaa achirra hin argama hin argattan mara isaatu keessa hintanii ilaaluu dandeettanii hin argattanii akkasitti karaa qal'aaliidhaan isiniif jechuun amma lamisaanii namoonni biyya biraa jiran fa'aa biyya ormaa jiran fa'aa kitaaba wayita namni eebbisee haroo gara namoonni dubbisuu haroo arguu barbaadan fa'aa maal jedhamedha. Mee kitaaba sana ebelu naabiti naa ergi akkana asiin naa ergi achiin naa ergi cinkii qaba kummata isinii galee kunoo appiin karaa qal'aaliidhaan appii keessatti kitaaba sana hin argattan hin bitattan yoo barbaadan silkima keessaniin kitaaba sana akkana godha dubbisuu dandeettan yoo isin dubbisuun ammoo isiniif achiise dubbisaan voisiidhaan sagaleedhaan kitaaba san tuutanii sagaleedhaan silkiin keessan ofumaa teettee isinii dubbiste jechuudha karaa qal'aaliin akkasuma bitachuu illee barbaadan bitattanii gara manaatti illee isinii arguu hin danda'an isaan isiniif bakka kamittuu qal'aan haala mijeessan jechuudha. Ibsaa hulaa zayitiitti godhaa jeeyimmee xiqqoo. Nuraa dhabi. Ay, wannan mitiyar. Silbaa ammoo heerumuu deemtee hulaan. Internetiin jataa. Karaa qal'aan dhaseetti nama obsaan eegaa siin jenna amma gurruma sanaa buutee isin keessa bultuu fi waraamaa hiisifta isaa. Iyyaa as laqqas kun as laqqasaa jirtaa isaa. Diisa bu'aateettu maal taatee miti maal nu gootee miti. Hai. Diisa boo.